mormasaadhaaf qabsoo sanaaf kenne sun bu'aa baa'ooti. Amnaa dheeraa qabsoon bilisummaa Oromoo qabdu. Kana keessatti ABO'n akka guca qabsoo bilisummaa Oromootti qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganee amata 50 ga'uu jechuun addunyaa kanarra dhaabbatoonni jechuudha akka institutionitti kan waggaa 50 lakkoofsanii muraasa. Keessumaa paartiilee siyaasaa yookiin immoo warreen bilisummaa cunqurfamaa sabootaa qabsaan hedduun isaanii qabsicha kan yeroon goolaban jiru kan milkaa'an jiru hedduun garuu utuu milkaa'in yookiin utuun dhalatiin jaarmiyaalee hedduutu du'a biyya isaatti keessumaa impaayera Itoophiyaa keessatti Afrikaa keessatti si ilaalta jechuudha. Garuu ABO'n waggaa 50 ga'uu isaatiif akka ilma Oromoo tokkootti guddoo gammachuu guddaatu natti dhagahama. Aarsaan qabsoon bilisummaa Oromoo kaffale fi injifannoowwan ABO'n argamsiise wal bira ilaaltu ka gammaddu dachaa godha jechuudha. Gammachuu sana har'arra dhaabbannee iddoo qabsoon bilisummaa Oromoo ga'e kan yommuu laallus ga'ee leencaa ka keessaa qabu ABO'dha waan ta'eef gammachicha jiraachuu jaarmichaa waggaa 50 ga'uu qofa otoo hin taane bu'aa jaarmichi akka Oromootti argamsiise tokko lamaan dachaa godheetu gammachuu koo ibsa. Jaarmiyaan siyaasaa ni dhalata hin du'aa. Gariin utuma dhalachuu isaan beekamiin du'aa. Gariin immoo oguma xiqqoo adeemeetu mul'annis harkatti cabaa. ABO'n garuu amata 50 guutuu bu'i ba'ii qabsoon keessaaf alaan rakkooleewwan garaagaraa haalli ji'oopolitikaa biyyattii sunis jijjiiramaa dhufu keessatti jiraatee waggaa 50 maaliif ga'e ka jedhu namoonni baay'ee waa lamaan laalu. Gariin akka ciminaatti kaasaa. Gariin immoo waan dhaabbateef sana ABO'n galmaan hin geenye jedhee immoo kan akka komiitti kaasus jira. Warri komii kaasuun kunis iddoo 2-3tti caban ilaalu kan expectation yookiin ABO'rraa waan eegu si'aa'inaan dafee argachuuf kakaasu kan positive criticism qabu jira. Kanneen immoo waggaama kana dheeraa qabsoo Oromoo kana du'i jennaan du'uu didee cabennaan cabuu didee badinnaan baduu didee warreen farreen qabsoo Oromoo warri ta'e immoo akka negative criticismitti kaasu jechuudha. Haa ta'uu garuu wanti nu ilaaluu qabnu akka dhaaba siyaasaa mirga sabaa falmuutti biyyoota Afrikaa keessa dhaabbileen siyaasaa hedduutu jiru. Dhaabbileen immoo freedom fighters warra jennu mirga saba isaaniif warra qabsaa'an jaarmiyaalee hedduudha. ABO duras kan uumame ABO boodas kan uumaman jechuudha. Warreen kun umrii dheeraa kan qaban jiru, umrii dheeraa kan hin qabne jechuudha. Keessumaa impaayeritti keessatti kufaatii fiudaalizimiitiin kaasee paartileen mirga sabootaaf falman hedduutu dhalatan. Garuu hin jiran amma. Addi bilisummaa Oromoo garuu amata 50 guutuu qabsoo saba tokko geggeesseeti haga har'aatti utubaa ta'ee akeeka siyaasaa gaaffii mirga saba isaa deebisu lafa kaa'ateetu jira jechuudha. Kun dhugaadhaa silaa warkiin harkaa qaban sibiila jedhan malee ABO'n akka jaarmaa guddaa tokko addunyaa irratti faarfamuutti ture jechuudha. Garuu hagii ciminni ABO'n bu'aan ABO'n buuse haga isaa malutti dubbatamuun hin jiru jechuudha. Warreen tareeti booda keessa bu'aa ABO'n fide maalii ka jedhu keessatti tuquu dandeenya ta'a. Garuu jaarmiyaaleen gurguddoon kanneen akka ANC jennu, jaarmiyaaleen kanneen akka SPLM jennu, paartiilee gurguddoodha biyyattii keessatti akkuma ardii Afrikaatti iyyuu ka jiran jechuudha. Warri kun haga tokko rakkoo isaan keessa ba'anii fi amata 50 keessa gufuu ABO'n keessa darbee wal biloo qabaatte waaqaaf lafa jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo amata 50 guutuu akka cimee jira jechuudha kan isa taasise. Wantoonni gurguddoon tokko akeekni siyaasaa ABO'n ganama gaafa qabsoo eegalu lafa kaa'e akeekichi kan cabu miti. Utubaadha kan sharafamu miti. Gaaffii sabichaa bu'uura kan ta'e qaba waan ta'eef cabuu hin dandeenye jechuudha. Kan biraatiin warreen
dhaabicha hundeesseef dhaabicha keessatti qabsicha geggeessaa jiraniif turan warra kaayyootti cicha waan ta'eef rakkoo keessaa dhalatu hadhaa qabsoon qabdullee dandamaniitu dhaabni kun akka jiraatu. Gama biraatiin garuu wanti guddaan abaawoon akka jiraate yoonaan ga'u taasise qabsoo abaawoon geggeessu keessatti wareegamni ilmaan Oromoo kaffalan dhiigni isaaniif lafeen isaanii jaarmaa kana hutubee qabeera. Boorus ni jireessa jechuudha. Kaayyoo haqaa irratti wareegaman. Wareegamni kun dhaabbaticha akka inni jiraatu godheera. Gama biraatiin qabsoo kana keessatti hoogganni dhaaba kanaa, miseensi dhaaba kanaa, deeggartoonni dhaaba kanaaf hawaasni Oromoo akeeka adda bilisummaa Oromoo amantaa horatee cichoomina qabaachuun isaa dhaabni kun akka waggaa shamaa ga'u isa taasiseera jedheen amana gama kiyyaan. Isaan jijjiirama yeroo qabsoo kana bu'uureessan akkatti Oromoon akka sabaattiif Oromiyaan akka biyyaatti jirtuuf ka'ammaa yoo ilaalan garaagarummaan isaa guddaadha akka dhaloota isaaniitti. Akka dhaloota keenyaatti yoo ilaalte garuu garaagarummaa jiru kanaa fedhii kaleessa Oromoon Oromoo miti jedhamee waamama. Maqaa biraatutti kennama. Oromiyaa kan jettu hin jirtu daangaan. Har'a Oromoon Oromoodha jedhee waama. Isaan kaleessa yeroo abaaboo bu'uureessaniif gaafa qabsootti seenanii Oromoo kan jedhu hin jiru. Oromoon akka Oromootti fi waama. Hundattuu diinni maqaa moggaasee cabseera. Nuuf garuu akka dhalootaatti Oromoo ta'uu keenya addi bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo geggeessaa tureen Oromoon akka Oromoof jedhu taasiseera. Daangaan Oromiyaa jedhamtu akka jiraattu barameera. Oromummaa Oromoo Oromiyaaf Oromummaa wal wajjin deemu. Warreen kun akka Oromoon hubatu taasiseera. Nuuf fedhiin keenya amma Oromoon qabsoon Oromoo kun utubaa kan utubame iggita godhate mataa godhate Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qaba akka jiru dhaloonni kun fedhii inni qabu jechuudha. Garaagarummaa argiteettam. Kanaafini bu'aan abaawoon dhaleesse maali ka jedhu kana yommuu laallu akka dhalootaatti madaalaa deemna jechuudha. Jenereeshinii sadiidha. Waggaan 50 kun dhaloota sadii dabarseera jechuudha. Dhalootni lamaan darban kun maal ture bu'aan isaan fidan. Dhaloonni sadaffaarra jiru kun immoo bu'aa sana iggitatti gochuuf maal yaada kan jedhu bila laaluuti. Akkuma waliigalaatti addi bilisummaa Oromoo gaafa hundaa'u Oromoon akka Oromootti of waamu. Kutaa waamamaa maqaa moggaasa an jechuun barbaanna farrabsoo ta'utti moggaaseetu diinni isa waamaa. Oromiyaa kan jedhamtu kan jaarraa dheeraan dura yeroo impaayiritiin uumamtu Minilik fa'a mootonni dhufanii darban cabsan suni kaasee Oromiyaa kan jedhamtu daangaan isheen jirtu afaan Oromoo afaan mana keessaa malee afaan hojii miti. Kun hundumtuu hin jiru ture jechuudha. Abaawoon gaafa yeroo sana gaaffii kana lafaa kaasee jechuudha. Abbaa biyyummaa Oromoo mirga hiree murteeffannaa Oromoo. Kanneen akkuma siin jedhe Oromoo Oromummaa fi Oromiyaan addaan hin ba'an. Warra kana gaaffii godhee lafaa kaasee adda bilisummaa Oromoo. Har'a waggoota 50 keessatti injifannoo gurguddaa adda bilisummaa Oromoo galmeesseera. Har'a Oromoon Oromoo jedhee waama. Daangaan Oromiyaa lafa teesseetti afaan Oromoo afaan hojii akka ta'u ilmaan Oromoo afaan hojii darbee afaan kaleessa tuffatamaa ture. Har'a anaafata afaan Oromoo miidiyaa irratti haasa'u jira. Kaleessa garuu afaan Oromoo reediyoo cabsa jedhamu ture jechuudha. Dhaloonni immoo dhaloonni wanta hunda caalaa ati qabsoo dhaloota uumuu jechuudha. Dhaloota sadaffaa uume abaawoon. Dhaloota har'a Oromiyaa irratti abbaa biyyummaa ta'uu qaba jedhu jechuudha. Fakkeenya tokko haa kaasnu. Wallagga keessatti Oromiyaa lixaatti warreen qabsoo Oromoo doomsuuf jedhan morma nama kutu turan. Qabsoon addi bilisummaa Oromoo gaggeessu haati Oromoo Oromiyaadhaaf morma isaa kan kennu dhaloota dhalateera jechuudha. Inni morma isaadhaaf qabsoo sanaaf kenne sun bu'aa abaawooti. Bu'aan kana caalu maalti jira abaawoon ati Oromoodhaaf jedhi jechuurraa jalqabee Oromiyaaf nama lubbuu isaa kennu dhaleesse jechuudha. Gaappii kana gidduu jiru naa hubadhu. Bu'aa guddaadha jechuudha. Oromoon har'a abbaa biyyaan ta'uu qaba jedheetu gaafachuu jira. Abbaa biyyummaa isaa hiree isaa murteeffachuudha. Kaleessa gaappii sana gidduutu jira. Yoo waan safaramuuf hin safaramne, waan lakkaa'amuuf hin lakkaa'amnetti kan dhufnu yoo ta'e wanta baay'eedha. Abaawoon
chaartara dura baroo iddoo 2-3 cabsitee olaalte yeroo ABO'n hundeeffamu sirni fiudaalaa kufee gaaffiin Oromoo Itoophiyaa keessatti deebi'uu qaba jedhanii ilmaan Oromoo yaalii garaagaraa godhan garuu Itoophiyaan isaan nyaattee ABO'n saba cunqurfama colonized people warra jedhaman Oromoo gabrummaa jalaan baasaa jedhee qabsootti eegalee bara 1973 hundeeffama isaarraa kaasee haga chaartaraatti hojiileewwan gurguddoo eenyummaa Oromoo qabsoo Oromoo addunyaatti beeksisu Oromoo mataasaa eenyummaa isaa beeksisu Oromoo maal akka ta'e warreen kaanitti hubachiisu hojiin dippiloomaasii gurguddaan hojiin qabsoon hidhannoo har'a birgeediitiin kutaa waraanaa yookiin kifla xooriin socho'u kun kaleessa bilisummaa Oromoo rasaasa jalqabaa Seenaa Ahmed fa'aa Ilamoo Qilxuu fa'aa Oromiyaa bahaatti lafa kaa'anitu har'a sadarkaa birgeediitiin akkuma Musiin jedhe Oromoof morma kan kennu lubbuu kan kennu Oromiyaaf kan jedhu bu'uureessan jechuudha. Qabsoo hidhannootiin qabsoo dippiloomaasiitiin addunyaa irratti barattoonni Oromoo Awurooppaa keessatti Ameerikaa kaabaa keessatti ijaaruudhaan kana hundumaa yoo gama miidiyaa saba himaaleetiin ilaalte 1988 sagalee bilisummaa Oromoo hundeessuutiin biyya Soomaaliyaa keessatti afaan Oromootiin qophiilee darbaa turan biyya Sudaan keessatti afaan Oromoo raadiyoo darbaa ture barruulee garaagaraa sochii warraaqsaa 1974 keessa afaan Oromootiin akka gaggeeffamu godhaa ture aga chaartara galamuutti immoo onawwan garaagaraa dhuunfate keessa Oromiyaa bahaa keessumaa Oromiyaa lixaa keessatti afaan Oromootiin sagantaa siyaasaa uummata Oromoo afaan Oromootiin barsiisuu ijoollee xixiqqoo qeerramsoo jedhee eenyummaa isaaniitiin akka baratan taasisaa turuun bu'aalee gurguddoo aga chaartaraatti argame keessa ABO'n argate. Bara chaartaraa waggaa tokkitti chaartara keessa galetti afaan Oromoo afaan hojii akka ta'u daangaan Oromiyaa akka daangeffamtu heera biyyattii keessatti uummanni Oromoo akka mirgisaa aga barbaadamu akka ABO'n yaadutti illee ta'uu baatu heericha gaarraa biyyattiin biyya sabdaneessa taate Oromoon immoo akka Oromootti akka kabajamu waajjira manneen barnootaa keessatti kaarkulamiin barnootaa afaan Oromoon akka ta'u kalaqamuu kanaan wal qabatee Oromoonis akka Oromootti Oromoo jedhee akka fu'aamu taasisee qabsoo Oromoo kana Oromiyaa keessa gaafa hundaa'us magaalaa Finfinnee keessatti silamma waan ajaa'ibaa kan uummanni hubachuudhaa qabu waggaa 50 geessuu gawadda bilisummaa Oromootti kan dinqisiifamuu qabu Oromoon waggaa Oromiyaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti ABO'n hundeeffame. 1991 qabsoo kana seechiin geesse keessatti bu'aa aga kana chaartaraa booda uummanni Oromoo warraaqsa garaagaraa geggeessee sochii qeerroo bilisummaa Oromoo sochii manneen barnootaa keessatti qofaa geggeeffamaa ture qotee bultoota Oromoo hawaasa Oromoo bal'aa hundumaa akka dhuunfatu taasisee fincila diddaa gabrummaa 2005 ijaaree keessumaa mooraa Oromoo cimsuu mooraa diinaa xiqqeessuu jechuun haga jeneraalotaatti diina keessatti ijaare jechuudha. Guddinni cimina ABO'n itti dinqisiifamu tokko keessa diina keessa galee harka kaa'atee ilmaan Oromoo kaleessas Biraayila Sillaasee Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa loltuu mootummichaa turan eenyummaa isaanii baranii qabsoo Oromootti cichan. Amala akkanaa kana dhaloonni inni kaanis fidee 2005 diddaa gabrummaa labsameen haga jeneraalota hedduu mootummicha keessaa baasee warraaqsa uummataa 2011 qeerroo bilisummaa Oromoo ijaaree 2014 labsee qabsoon sun mootummaa EPRDF saga funyaanitti hidhate dhaloota taankii dura dhaabbatu ta'a akka inni biyya isaatti galu godhee 2018 mootummaan sun jiguuf addi bilisummaa Oromoo ga'ee leencaa taphate jechuudha. Jiguu 2018 booddee rakkooleewwan hedduu haa dhalataniyyuu malee ABO'n sadarkaa bu'ii ba'ii kana keessatti injifannoo guddaa godhe jechuudha. Tariitii rakkooleewwan maal keessa ba'eetu ABO'n adda isaa isaa kan jiru tuquun dandeenya. Bu'aan safaraman yoo laalte warreen kun guddaadha jechuudha. ABO'n 2018 gaafa biyya galu uummata miiliyoona 10 simate. Inni bu'aa qabsoo Oromooti. Bu'aa adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo bu'aa gurguddaa Oromoon dinqisiifataa hin jirre dhimma isaa dubbachaa hin jirre argamsiiseera jedheetan amanaa. Adda bilisummaa Oromoo injifannoon inni ani sila tuttuqe fiduusa miti jiraachuun adda bilisummaa Oromoo na dinqa yeroo tokko tokko jechuudha.
Maaliif jennaan abaa'oon otuun dhalatiin dura qabsoon Oromoo bifa garaagaraan geggeeffamaa ture. Yoo sochii uummata raayyaa zaboo yoo laaltee sochii naannoo Wallootti kaaba Oromiyaatti uummanni Oromoo gabrummaa gaafa cabee kaasee ameen hidheen fudhanne jechuudha. Sochii qotee bultoonni Baalee geggeessaa turan yoo laalte sochii bifa hawaasummaatiin ijaaramee Maccaaf Tuulamee geggeessaa ture yoo laalte bifa murnaaf gareef akkasumas walootiin bakka bakkatti hin cabu jedhee lolaa ture jechuudha. Guyyaa cabu sanas lolaa kan harki muramuun harma muramuun Annoolee Calanqoo Imbaaboo Oromiyaa lixaa keessa warra Taklaa Hayimaanoot fa'a cabuu irratti hin cabu jedhee lola geggeessaa ture qofaatu hin taane erga humna qawweetiin cabee kaaseeyyuu falmataa ture jechuudha. Abaa'oon gaafa dhalatu rakkoo walxaxaa keessatti dhalate jechuudha. Qabsoo bifa kanaan deemaa turu bu'aa dhabuu keessattidha. Oromoon yeroo fiiwdaaliin kufu Itoophiyaa keessatti mirga Oromoo deebisanii warri Oromoo ijoolleen Oromoo hedduu paartii garaagaraa ijaaraniiru. Hussein Sooraafaa tokkummaa Itoophiyaa jechuun Hayilee Fiidaa fa'aa ilmaan Oromoo hedduutu Macaati Saat Maidad maal ka jedhamu paartiilee garaagaraa keessatti qooda fudhataniiru. Hin taane Oromoodhaaf bu'aa buusuu dhiisee warreen Itoophiyaa sana suphoodhanii nyaate jechuudha. Abaa'oon kana keessatti dhalate. Egaa abaa'oon kana keessatti dhalatee yommuu dhalatu rakkoo keessatti dhalate jechuudha. Waan rakkoo ilma rakkoo keessatti dhalate yaadiga. Abaa'oon akka cabuuf akka keessumaa hundeeffamuu isaa 1973 aga 76tti hojii lafoo hojjetamaa turedha. 76 korasaa jalqabaa yeroo Finfinneetti geggeeffatee kaasee yeroo lafa qabatu abaa'oon waan abaa'oon lafa kaa'e mirga Oromoo gonfachiisa waan ta'eef warri qabsoo Oromoo dura dhaabbatan hundumtuu alaaf keessaan keessumaa ji'oon poolitikaa gaanfa Afrikaa hammaataa ta'e keessatti 1976 aga 80tti aarsaa bilisummaa Oromoo kaffale hedduu jechuudha. Abaa'oo adda isa kan taasisu keessaa kan sirna tuqee nafne hoogganni isaa 11 wareegame hayyuu duree isaa dabalatee abaa'oon garuu agarraa jira waggaa 50. Hoogganni isaa jalaa wareegamee paartiin kun jiraachuun kaayyicha malee akka dhaabbatichaa qofatu hin taane kaayyichi kaayyoo Oromoof kaayyoo haqaa ta'uusitti mul'isa jechuudha. 1976 aga 80tti lola hamaa keessa darbe jechuudha abaa'oon keessaa falaan. Mootummaan Sayyid Baarree kama Soomaaliyaatiin lolli irratti baname dargiin lolanni irratti bane reefuu dhaabbata gad dhaabbataa jiru irratti hoogganni 11 yommuu wareegamu waa walxaxaa kana keessa ba'e jechuudha abaa'oon. 1980 kaasiitii dhufee amma bara chaartaraa ga'uutti lola hamaa keessa iddoo ofiisaa dhaabbatu tokkotu hin qabaatiin Sudaan irraa Somaaliyaa irraa bakka biraatti godaanaa biyyoota ollaa keessa haalli siyaasaa jijjiiramaa asiifachi ari'amaa hoogganni isaa cichee boolla wal diigessaa keessa buleetu qabsoon kun keessumaa 1980 keessa jalqabaa keessa immoo warreen qabsoo hidhannoo itichuuf gara lixa Oromiyaatti deeman hayyuu duree dhaabichaa har'a Jaal Daawud Ibsaa dabalatee namoonni 9-10 iddoo tokkotti summii nyaatan jechuudha. Achi booda lolli hamaa humnoota qabsoo kana deggiruu jedhamee yaadame yeroo sitti humna Shaabiyaa humna Wayyaanee wajjin dargii kuffisuu irratti diina waloo qabna jedhanii ajandaa waloo dhibamus diinni waloo kufuu qabadhanii walitti dhufanii qabsoo geggeessan jechuudha. Kunis haala walxaxaa abaa'oon keessa darbedha. Maaf waggaa 50 ga'e jedhee kaasa namni jechuudha. Rakkoo walxaxaa abaa'oon keessa ba'e garuu hin ilaalu jechuudha. 1991 injifannoowwan siila sii kaasatu akkuma jirutti ta'e humnaan itti duulamee gaaffii abaa'oo galmaan ga'uun Oromoof gaaffii deebisadhee warra Oromoo cabsuu barbaadan waggaa tokko keessatti duulli abaa'oo irratti geggeeffame humni duulli siyaasaa duulli hidhannoo abaa'oo irratti waliigalaan kallattii garaagaraan geggeeffame abaa'oon akka dhabamu ture jechuudha. Hin dandamate. 1991 kaasiitii amma 1997tti biyya keessatti hoogganni isaa yudure yeroo si dabalatee qondaaltonni hedduun boolla keessa uummata Oromoo uummata wajjin taa'anii qabsoo kana dandamachiisan jechuudha. 1997 amma dhuftee 1998 kora Somaaliyaatti geggeeffatutti lola mixii jedhame abaa'oo dhabamsiisu
jedhameetu lola mixii jechuun mixiin akkamitti akka haxaa deemtu beekta. Lola mixii jedhameetu waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf diinni lola hamaa geggeessaa ture keessatti dandamate ba'a. Biyya hamtuu mootummaa hin qabne keessatti korasaa gad taa'ee ammas gad ba'ee of ijaare jechuudha. Zooniiwwan beekamoo dhiisee kibbatti dhufee gad of dhaabe jechuudha. Abdii Raggaasaa fa'aa zoonii kibbaa Mulugeetaa Baqqalaa fa'aa ta'anii gad dhaabanii jechuudha 1997. Kana hundumaa rakkoo wal xaxaabbe. Abaawoon gaafa dandamatee kan hundumaa keessa hoggana haaraa filatee 1998 korasaa geggeeffatee deebi'u rakkoo keessoo isaa 2001 dhalate sanatti deebi'ee of fayyisuutti deebi'e jechuudha. Rakkoo sanarra aanee TPLF humnoonni warri kaan abaawoon akka bakka qubatu dhabuuf Somaaliyaa keessa Mooriyaan biyya Eertiraatti dhaqee wajjira banatee qabsoo kana eegale. Rakkoo wal xaxaa akkasii keessa ba'eetu abaawoon yoona ga'e jechuudha. 2018 dirqamee utuu rakkoo keessa rakkoo 91 akkatti dhufatu beeku qaama sadaffaa malee araaraatti hin galu jedhee uummanni Oromoo dirqisiisee olola hedduutti itti seene jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessa nagaan hin qabsaa deemuu taa'utti waraana isaarraa addaan baasanii hooggana isaa hidhanii ayyuuduree isaa waan hundaarraa ugguraniitu jaarmaan kun qoobxa'uu godhan. Qoobxeessuurra darbanii akka inni dhabamsiisu taasisan jechuudha. Kan hundumaa keessa ba'eetu waggaa 50 ga'ee jira jechuudha. Yoo kana ilaaltu abaawoon maa bu'aan buusnee maaf waan ganama lafa kaa'e sana gitatti hin goonee qofatu hin taane jaarmaanti kun akkamitti jiraatee kan siin jedhu mirakilii fakkeessa jechuudha. Kanaaf abaawoon rakkoo wal xaxaa akkasii keessa waan tureef qabsoo kana waan ganamaan ga'e nutti mul'achuu waan nutti mul'atu Oromiyaan bilisoomtee uummanni Oromoo reesaa murteeffatee kan jettu sana qofaadha. Garuu abaawoon akkasuma ta'eeyyuu anaaf injifannoo Oromoon barbaadu sana argamsiiseera. Garuu eeggitni itti godhamee waan Oromoon hireesaa murteeffatu sana qaqqabsiisuu taakkuu tokko qofaatu hafe jechuudha. Kaayyoon ganamaa abaawoon lafa kaa'e hiree murteeffachuu uummata Oromooti. Hiree murteeffachuu uummanni Oromoo immoo uummanni Oromoo carraattiin hiree isaa murteeffatee biyya isaa ijaarratee sirna isaa ijaarratee jiraachuu yookiin saboota kan biraa wajjin impaayera humnaan ijaaramte keessatti waliin ta'ee biyya haaraa taatu ijaarratee yookiin immoo biyya ollaa ta'ee jiraachuu seerriif sirni sagantaa siyaasaa akeekni siyaasaa abaa'oo ka ganamaa ka sagantaa siyaasaa saara lafa taa'e jechuudha. Inni kun kora garaagaraa geggeeffamaa turetti inuu danan hiree murteeffannaa sabootaa cimsaa dhufe malee yoo ilaalte amma 1973 abaawoon gaafa utubamu heerri akeeka siyaasaa qabu taa'uu qabaa jedhameetu 1976 lafa taa'e jechuudha. Jalqaba heerriif seerri akeekni siyaasaa bilisummaa Oromoo fooyya'ee jechuudha. Ka gaafa sana taa'e hiree murteeffannaa uummata Oromoo jechoonni Oromoon kolonii jala ture, gabrummaa jala ture, haalawwan koroota geggeeffamaa turan irratti wanti fooyya'umaan jechoota irraa kan hafe darbe kaayyoon sun sana jechuudha. Kaayyoon abaawoodhaa hiree murteeffannaa uummata Oromooti. Kana uummanni Oromoos ni amana jechuudha. Isa kanadha kan ganama lafaa taa'e. Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qaba. Hiree isaa irratti murteeffachuu qaba. Kanatu galmaan hin geenye. Hiree irratti murteeffachuu takkaamatti miti qabsoon tokko sabni tokko hiree isaa kan murteeffatu dura eenyummaa isaa baree daangaa isaa baree waan cufaa godhan ta'e abaawoon siikwensiitiin kan hundumaa galmaan geessifateera. Garuu hiree murteeffannaa sabichaa Oromoon akka waan nama isa bulchuun filatee hiree sana argatee murteeffanne. Sun immoo dhawataan akkuma isin jedha haalawwan wal xaxaa jiraatan malee har'as abaawoon itti cicceetu jaarmiyaalee kan biroo erga abaawoon dhalatan gaaffii Oromoo qaban qabsoo roga hundumaa gaggeessan waliin ta'uun galmaan ga'uu fi kan qabsaa'utti jiru jechuudha. Kanaaf hireen murteeffannaa uummata Oromoo kaayyoo ganamaa adda bilisummaa Oromooti. Akeekni siyaasaa Oromoos daandii abaawoon qabu kanaan deebi'a jedhee nama naan. Warreen kaayyoo ganamaarraa maqee hara dhaabicha keessa hin jiran. Gariin mootummaa uummata Oromoo ajjeesaa jiru wajjin hiriiranii jiru. Gariin dhaabicha keessa hin jiran. Dhaaba mataa isaanii bexxalaniitu jiraatu. Dhaabi wanti si ajaa'ibu hoogganni abaawoo keessaa ba'u hundumtuu rakkoo kana balaaleffatee ba'a garuu kan abaawoo caalaa hojjete hin argine.
Indu'e inni kaan jechuun yaada isaatu du'e namni qaama qofatu hin taane diinatti gale inni kaan. Maaliif akeekichi lafa taa'e ka ABO'n kaa'e sanaan ala nama tokko anaafatti yoo miseensa ABO taane hooggana ABO taane yoo ABO hooggana ABO komannee yookiin adeemsa ABO komannee ABO keessaa baana yoo ta'e deemnee ka ABO caalu hojjechuu kan dadhabnuu fi kaayyoon ABO lafa kaa'e sana caalaa wanti dhufu hin jiru jechuudha. Addi Bilisummaa Oromoo alaabaan Oromoo amma akka alaabaa Oromiyaatti ilaalamu faajjii yookiin alaabaa Adda Bilisummaa Oromooti. Addi Bilisummaa Oromoo garuu alaabaan kun alaabaa Oromiyaa akka taatu qabsaa'e. Uummanni Oromoo alaabaa kooti jedhee ofitti fudhate. Akkuma kana Oromoon mirga isaa Oromiyaa akka dhuunfatuuf qabsaa'a. Uummanni Oromoo immoo murteeffachuun hiree isaati jechuudha. Adda Bilisummaa Oromoo komachuun namatti ulfaata. Warri komatan haalli dhaabichi keessa jiru warra sirnaan hubatee natti hin fakkaatu. ABO'n dhaloota waan hubachiise qaba. Dhaloota yaadaaf akeekaan ikkubdi godheera. An akka kootti ABO irra tun taane galfanni kan jiru Oromoorra. Dhaloota kanarra keessuma. Bu'i ba'ii kana hundumaa keessa ba'ee ABO'n asiin ga'eera. Wanta ABO irraa eegamu yoo jiraate waan aarsaatti kaffalee har'aan ga'e kana iggita itti godhuutu irraa eegama. Isa kana taasisuuf immoo ga'ee leencaa kan qabu uummata Oromooti. Uummanni Oromoo har'a diinonni isaa maqaa Oromootiin fakkeenyaaf tarigaa dhumarratti haala waliigalaa keessa ABO'n jirutti tutuqnee natti tola. Yeroo ammaa kana hoogganni isaa maneedhaa keessa jira. ABO'n akka gaaffii ABO'n lafaa qabdu sun akka deebii Oromoo taatu waan beekaniif hoggana isaa irratti miseensa isaa irratti ajjeechaan hidhaan gidiraan garaagaraa gaggeeffamutti jira jechuudha. Isa kana dhaloonni ameen jedheen fudhanne bira dhaabbattuu jira, ijaaramuutti jira, akeeka ABO hordofuutti jira jechuudha dhaloonni jechuudha. Wanti dhaloota kanarraa eegamu akeeka ABO'n kaleessa qabsoon bilisummaa Oromoo aarsaan itti kaffalame lafeen itti cabe dhiigni itti dhangala'e kun amata 50 yeroo jennu naafati jechaan xiqqaadha yeroo teenye odeessinu. Aarsaa namoota waggaa 50 kana keessatti Oromoon kaffale garuu xiqqaa miti. Isa kana galmaan ga'uuf dhalootatu ofitti fudhachuu qaba jechuudha. Dullaa qabee buloshee jedhan beektaa wal harkaa fuudhan. ABO'n fiigicha jalqabaa dhaloota jalqabaarraa fuudhee kan lammaffaa akka sadaffaarra geessiseetu dhaloota galmaan ga'u ishee dhumaa fuudhee ishee galu ishee bira ga'ee jira jechuudha. ABO'n fiigaatti kennuu qaba. Dhaloonni kun fuudhee dhaqee iddoo warqeetti fudhatan sana geessisuu danda'uu qaba. Kanaaf Oromoodha kan irraa eegamu. Addi Bilisummaa Oromoo waan kaleessatti ture, waan kaleessa asiin ga'e aadaa qabsoo geggeessuu sana cimee tariitii namoonni hedduun expectationiin keenya haayidha. ABO irraa kana eegna kan jiru tokko jira. Garuu ABO'n maal keessa jira kan jiru ilaaluutu nu feesisa. Akeeka qabsoo ABO'n geggeessaa jiruuf immoo gumaachi nu goone maali jennee akka dhalootaatti of ilaalleetu isa sana ofitti fudhannee godhuutu nu irraa eegama jedhee yaada. Gama biraatiin haalli keessa jiru qabsoon keenya amma jiru qaxxaamurarra jira jechuudha. ABO dabalatee paartiileen siyaasaa kan biroo qabsoon ABO'n yeroo ammaa geggeessaa jiru karaa nagaan dabalatee roga garaagaraan qabsoon geggeeffamaa jira. Adda Bilisummaa Oromoo qofaa miti warreen maqaa Oromootiin qabsaa'an hundumtuu yeroo itti walitti dhufanii qabsoon Oromoo sheensiin jedhe injifannoon argame kun hundumtuu ABO'n dabalatee warreen kaan iggitatti godhanii Oromoon akka hiree isaa murteeffatu carraa argamsiisuudhaaf waloon qabsaa'uu qabu. ABO'n isa kana keessatti immoo akka hangafa qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessuutti ka jaarmiyaa guddaatti qabsoo kana abbaatti ta'e akka tarkaanfachiisu expectationii qabna. Isa sanatti cimee addi bilisummaa Oromoo deemuu qaba. Dhaloonni kun immoo hordofee aarsaa kaffalame kana firii dhuma itti taasisuu fi akeeka adda bilisummaa Oromoo jala hiriiruutu irraa eegama kan jiru kaasa. Adeemsa waggaa 50 keessatti aarsaa kaffalan hedduudha waan ta'eef warra wareegama lubbuu isaanii jannata nummoo wareegama isaanii galmaan ga'uudhaaf akeeka ABO jala ijaaramnee qabsoo kana galmaan haa geenyu. Addi Bilisummaa Oromoo baatii kana keessa waggaa 50ffaa isaa kabajata. Hundumti keenya aarsaa kaffalame akeeka ABO'n waan goonfachiise ABO'n akkatti qabanne waan hafe galmaan ga'u yaadataa ayyaana kana haa kabajnu. Keessumaa hidhamtoota Oromoo
qabsaa'ota Oromoo haa yaadannuu.